Hayyee kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Onkaasu Shawaa kan bultan nagaa keessan nageenya badhaadhaa lafaa fi bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isin biraa ga'u isin jechaa jirtu baga jiraattan fayyaa keessan warroonni biyya keessa jirtanis biyya ormaa jirtanis nageenya akkam bultiinoo akkam fayyaa keessan baga nagaa taatanii nagaanis bultanii nagaadhanis yeroo isaa kana eegdanis isin jira akkam jirtu mee fayyaadhaami mullee jirra baduu keenyaaf yaa'u ifamni keenya yeroo kamuu biraa nafu waan ta'eef kanaaf Jaaf qalbii irraan mambisaa isin jechaa akkam jirtu. Mee baluun bultii ganamaa kana isin gaafattee walitti deebina. Nagaa bultanii jedhin kabajamtoota jaallatamtoota. Ashamaa maatii keenya akkam jirtan nagaa jirtanii nutis nagaa jirra galata waaqayyo isinis immoo akka nagaa taata waaqayyo irraa abdii qabna. Bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa ta'u akka fayyaa keessan nagaa jirtanii. Nuti jirra galanni waaqaffaa ta'uu kun asiin dhugee kan boodachisi waaqaatu beeka. Naguma keenya isin nagaa qabdanii akkam jajjabaattu. Hojiin akkam warri biyya keessatti illee biyya laatti obboleewwan keenya. Baay'ee keessa warri nu laaltan biyya ala waan ta'eef hojiin akkam maal fakkaataa nu biratti hunduu gaariidha. Galata waaqaa soomnuu maal fakkaataa isin jenna. Egaa nuti jirra. Aramoo kaasum maal akka qabatee dhufe hin beeku ganamaan viidiyoo hojjennu malee naan jedhan reeffan darriba ka'aa jiraayyuu garuu karaa deemtanii beeku garuu wanna qabate mooti viidiyoo hojjennu malee naan jedheetu ganamaan na kaasee viidiyoo maal akka ta'e hojii laalla kaasuun naan jedhe garuu hin beeku jechuudha gaa dubbachuudhaaf maal akka ta'e hin beeku viidiyoon isatu jechuudha kan wanna qabatee dhufe hojii maal laallaan hin beeku. Akkuma keessanii ani reeffanii garuu sa'aatiin deemee raamti isaanii ta'a. Sa'aan deemee jira gini irri reeffachaa jira dubbachuudhaaf. Amma hin beeku kaasuun ni beekama. Wanna fide maal akka haasawaa hin beeku hojii maal laalla isiniin jira. Egaa gara tokkaasutti isin dabarsaa. Meeshaa maalidha? Hayyeegaa warroonni waan kana arguuf yookaan immoo dhaga'uuf muddamtanii jiraattan suuta obsaa. Gorora baay'istanii daftanii liqimsinaati. Dursa irratti baga nagaan warroonni hiriyoonni keenya yookaan immoo maatiin jaalalaa warroonni amantaa musliimaa hordoftan baga isiniin gahee baga irraa illee haftanii isiniin jechuun jaaladha. Kanaaf dursa irratti jechuun qabanan dogoggoree dhiifamaa isiniin jedha. Kanaaf hojii mee akkamii warroonni biyya keessa jirtanis biyya alaa keessa jirtanis akkamii dalagaa maal fakkaata? Haalli nageenyaa jireenyaa haa ta'u. Kanumaaf rabbiitti himaatuma kaani walitti himaatuma gaa kan bara darbinu ta'a haala jireenyaatiif haala nageenya biyyaa jechuudha isa rabbumti araara isaa buusu ani har'a waan guddaa osoo hin taane waan gabaabduu wayii viidiyoo xiqqoo takka baluu sapiraas godhadhee tanan barbaade waan ani qopheesse kanas isheen yaa'u aduu qidaameetiin waan kana qabadhee galee isheen yaa'u baay'ee siqaa nama gara laalu baay'een jaalattu waan ta'eef kanumaaf manumaan godhee amma ganama waan hirriibaa kaasee kun waan qopheesseef kan ammoo walumaan kan daawwannuu fi walumaan kan ilaallu ta'a maal akka ta'e maal qopheessuu akkam barbaadisi maal jettu laata maal wanti kun jettanii mee sammuu keessan keessatti gaaffii isiniif haa ta'u ati mee maalidha wanti na qopheessitanii jettee yaadde? Jechuun sapiraayizii yoo ta'u silaa kennaa moo maali yaare? Kennaa jechuun naaf kennu moo? Maali yaare? Kennaa wayiiti mee maal sitti fakkaata? Ani wannan nyaadhu moo sila wannan? Ganama kanaan midhaan nyaattama? Indoomii ta'etti. Indoomii kan jaallu gizee hundaa biti kan sin jedhu indoomii. Ta'inna? Ishee miti. Mee dafika? Maali yaare? Nu eegaara ni maamilli keenyas nu eegaara. Wanti biraa maali yaa? Wanna akkamitti wanna nyaatan moo sila? Bakka waan asiif ta'u garuu. Anaafuu? Uffata? Uffata garuu uffata hin bitallee miti fakkaata. Maaliif uffata nan qabaani garuu? Barbaadde moo? Oduu waan hin beekin hin bittaaree uffata maal beektee bitta? Oduunatti shallagame. Kumatii kee waan beekuuf yaa ta'uu danda'u kan inni seera koon qabu. Ammas kutureeti qabattu waan beekuuf bituu hin danda'a. Uffataare? Maal beeka kan maal akka tiyyattu ammaaf mee kabajamtoota fi jaalatamtoota mee tooruma irratti nu eegaa nan dhufa amma dhufutti toora irratti nu eegaa isin jira. Ayyee
Masittuu Osoo mana jiru hin agarre jechuudha. maal akka ta'e gaarraa walumaa gadi ilaalluta. Galuutis maal akka ta'e hin gammaddii fi hin gaddiitii walumaan laalla. Kanaaf ammaaf mee dursarratti isa kana lafa kaawwanneeti. Maalidha laataa? Ulfaata mataa. Hin bareeda garuu gubbaan hin bareeda. Ayyeegaa amma yaa baluun hundi keessanuu waan waliin tana dura dubbanne hin beektanii. Kanaaf waan jirus waan qophaa'ee jirus hin beektanii. Isa saniif isni kun ammatti bakka akka hin barbaachifneedhanii waan wayii qopheesseefi. Kanaaf kennaadha. Ishi galatooma ka. Galatooma ka atoo kaasu. Kunis kennaadha. Ente lamaayyuu. Kanaaf Kennaa akkana jechuudha. maatii jaalalaa gaamee daawwattoota keenyatti isa agarsiifachuu dandeessa. Ni lakkiin agarsiifadhu sitti waan dhustaatus yoo jette borus Waan irratti osaati maa? borus irratti arguu danda'a waan ta'eef Waan osaati silaafiyyuu? lakki waan dhustaatii mitanii waan ifaatan sii kennu dhustaa ta'e maatii jaalalaa maatii mana baay'atu kan uummata Oromoo afootti siin kennu. Kanaaf waa maatii jaalattu waa uummanni maatiin keenya maatiin jaalalaa kabajamtoonni fi maatiin jaalalaa nu jaalatan jedhee waan yaade Banuure? Abanu? baniiti ilaali. Kanaaf yoo Kennaa kaasuuti kan. Maal akka keessa jiru garuu hin beeku. Wanta nama sodaachisu akka keessa hin jiraanne garuu. wanti sodaachisu miti boombii miti boombii yoo ta'e immoo boombii fanaddaa waan ta'eef boombii miti. Boombi osoo hin ta'in ani wanta baay'ee sodaata. Haadhuma miti baasii bakka. Waaw! Lamaayyuu walitti qabateera. Kanaaf isa kana immoo Sharbiidha. isa kanaadha. Eewwan indee kaba namarraa eessaan argee marabiitu fagaafata. Kun immoo iyyuu isa uffataniidha kaawwatanidha. Yaa hukumatii gaa ni taa'eetuma ni bite. Kanaaf isa kana jechuudha. Bijamaa jechuudha. Hin bareeda karoora isaa garuu. Kanaaf kana bijaamaadha. Kanaaf kaa Sharbi wajjin irratti. Galuun bijaama keessa buute kaani bijaama sharbi wajjin akkanatti nan qabaayi. Gin nan qaba uffadde hin beeku malee hin jiraa miti sharbi isaaf jiraate hin beeku garuu. Ayyee kanaaf gaa Gin uffadde hin beeku waa dubbachuudhaaf. Irra kaasu galatoomuu qaba. ayyee Suna isaan ilaalleedha. innis gaa gaafa ciistee kaatu si barbaachisa. Innis yaa mana keessa waan ittiin deemu tura. Ni cammaa. Waan qorruu fi manni hin qorra waan ta'eef. Ni cammaa akkanaa hin jira Itoophiyaa keessa. Qorra waan ta'eef hin barbaachisa dheetanan jechuudha waan akkana kana. Kanaaf guutee maal wanti Itoophiyaa waan biyya arabaa mana biyya keessatti hin argamu sun fakkaatan Gawaa qabaa gaarii manni keenya wanna waan ta'eef sirriitti qorra. jira waan ta'eef kanaaf isa kana. Waaw. Waa bituun beektadha. Ammaan achitti rakki ani hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf waa uffata manaamna ta'e oduu maratu guyyaa sa'aatiin natti deema. Gini kaasuun ni goose. Suma bitee garuu. Maal waa dubartii biraa bishii maal? Bishii akkasiisa? Akkami marattee bitte garuu bijaama kun ammoo bareeda. Maal bareeda kaa jechuun laaletuma kaa waan bareeduu fi waan bareedni addaan waan hin beekuuf laaletuma kan maaf bite jechuu barbaadeni kanaaf kana fakkaataa yoon balleessellee dhiifama. Kaawwadhee fuudhame. Kaawwattanii dhaggaawwan dhufattish. Maal asitti soo kaawwatte rakkoo qabu safuudhaan. Era safuu endee kaameraa fuulduratti. Ayyee si kaawwadhuuti kottu. Kanaaf kana fakkaataa jechuun barbaadee tanarra yaa'u amma ganama ganaananis hojjetti waan deemuuf kanumaaf baluu riba kaasee isa kana waan guyyaa qidaameetiin qopheesse yaa'u guyyaan arganne akka carraa ta'e kaleechis hudii ta'e yaa'u kanumaaf
jechuu barbaade tananii kanaaf kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii keenya isinis warroonni haadha manaa keessan of biraa qabdan yookaan immoo haati manaa keessan akka carraa ta'ee wanti wayii as keessatti yoo jiraate al tokko tokko sapiraas godhuun kama jirtudha. Kanaaf immoo baluun itti gadhiistee dhufaa jirti. Namooti baay'ee irraa bareeda. Baay'ee irraa bareeda jechuudha. Mee achi deemuudhaan ta'anii baay'ee irraa bareeda. Lafaan naayee yuubame. Kanaaf baay'ee irraa bareeda. Xiqqoo sitti dheerachuudha na fakkaata. Rakkoon qabu mana keessa. Omaatiin na dheeradha waan. Waan deemtuuf rakkoon qabu. Bijaamaa argee. Baay'ee. Kana fakkaataa jechuudha. Dhugaa baay'ee bareeda jechuudha. Diimaa adii qaama hiikaa qaban beektanii. Egaa bareedudha. Bareeda. Gaari sirriidha. Hawaa naannoo ofirraa qaba. Anis isuma kanaafan laalee bitee jechuudha. Kanaaf gara gammishii baay'ee galanni kan waliin. baay'ee bareeda akkanaa jiraatu. Jaarsa akkanaa qabaachuun gaariidha. Dhugaa jechuun ani bijaama garuu baay'ee bijaama kaawwadhan mana keessa. Jechuun hin jiraatu jedhe bijaama jechuun kan shaarbii hin qabne harka gaggabaabbata. Yeroo baay'ee tokko dasana garee bijaamaan kaasuu naaf jiraatu kaa. Hayyee. Anis immoo guyyaa wayii. Guyyaa wayii siin bitaa. Ani sapiraayizii si goyeen beekuyi. Waan agarre egaa amma argitanii beektu sin uummata sadaffaa namaa biraffaa sapiraayizii biraa jedhaan gara shaniitti deemaa jiraan malee. Miti ani dhugaa dubbachuudhaan. Waan balleessee illee jiraadhe yooni soballee na qabaa. Tokko illee sapiraayizii na gooteen beektu ishee wannoo xiqqoo xiqqoo mana keessatti. Kanarratti xiqqoo naattaa ilaalte malee. Kana guutuu jechuudha waan kana guutuu irratti gisee tokko tokko gazaadha. Waan adda jechuun ani dhugaa dubbachuudhaaf sapiraayizii akkanatti baay'ee hin gogu. Naaqannaa huyyoon akkanaa kan hojjechuu bara yoo ta'e illee ani mana keessa somtee warra laakiin hin jiran miti warra harka qalleeyyii minaamin isaan gargaaru fa'ii qaba malee wanna mana keessa nama bakka akkanatti hin jiraame nama fayyaa qabu nama hojjetu minaamin akkana wanna kana kan nanqannaa huyyuu bitu jechuudha. Ammaan achitti garuu natti isaa baratu qaba. Natti isaa baratu egaa kaasuun deemee jira nu bira jechuu yaamame. Ifama maatii keenya waan viidiyoo isheen illee gara kaasuu deemee jira. Achi nu yaaman jechuudha kan hojiirra jira. Hojjechaati jechuudha hin cufnu waan ta'eef. Kanaaf ani kan illee garuu kaasuutu hojjechaa jira. Akkasiin hin jira buleewwan kooyi egaa akkana fakkaata uffanni kaasu dhugaa. Ana garuu baay'ee nagarra miti ammas garuu Itoophiyaa keessatti maaliif uffannis ta'ee wanni hunduuyyuu caamman illee kan Itoophiyaati kan Dubaay seenaa irra caalli uffanni asii jechuudha. Egaan asiitu yommuu egaa Dubaay baay'een jechuudha. Jiran meeshaa mana keessatti itti fayyadamanii baay'ee tokko bareeda dhugaa dubbachuudha. Ani immoo yoo jaamma kana sirriitti hin jaalamaan bakka bunni waan qorruuf qorraaf namaa taasisan hin jira. Egaa tokko suni kana fakkaataa irra bijaamallee kaawwattee jira akka shaashii hambootti. Yeroo bijaamaa shaashii wajjin uffatan namni baay'ee hawwa jechuudhaan illee. Nan qaba garuu bakka isaan jijjiiran shaashaan garagara jijjiiru malee shaarbii isaatiin nan qabaa ture gin uffadheen beeku jechuudha uffadhu. Namarratti garuu disna jira gin ofii kiyyaan uffadhu maal fakkaata immoo wajjin odoo jiruu jechuudha nan qabaa ture iyyuu. Na bijaamaa yoo ta'e illee duwwaa kaawwadha malee ani hin uffadhu. Baay'ee tokko bareedaa kaasuun akkana siniif illee jaarsa akkanaa taasisanii hawwa jechuudha hunda keessaniif iyyuu jaarsa gaarii jaarsa namaa yaadu. Bakka injira miire jaarsi ammaa tokko tokko kan baay'ee yaadne hin jira. Garuu immoo jaarsa akkanatti namaa yaadu waaqayyo siniif haa kennu sinin jira. Kaasuma gadi dubbachuudhaaf baay'ee tokko bakka
biyyaadha. Ani aga ani saafiyyaa lol baay'ee maaf akka ta'e moo biyya namaa waan tureef ta'a. Maal jedhan namni biyya hambaa ture garaa jabaata namni jedhan garuu garaan jabaa. Garaa jabaattee dheetamu? Nan jabaadhaa? Garaa jabaattee? Gin nan jabaadhaa? Nagarraa gammaatti. Araan jabaadha. Garuu namni akkas yaada wanni malee jabaata. Ijoolleen biyya hambaa keessatti gargaarsa ta'e nama oola akkate nama cinaa jechuudha. Akka ijoollee biyya hambaan jiru dhugaa dubbachuudha. Garaa sanatti Tokko jabaanne? tokko jechuun hin jira uumamuma namni tokko tokko jechuudha. Ani garuu durumaa kiyyaa garaan jabaadha dhugaa dubbachuudha. Ani jedhee kaasuun garuu na jemme kottam kaasuudha. Baay'ee baay'ee waan agarre inni hangammaatti tokko illee nagarre waan fokkifata waan badaa ishee irra nagarre yaa'u harkumaachi xadhuuti waa bituu kana irratti xiqqoo. Inni kanuma isaati malee kan akka qophiitu hin jiru dhugaa dubbachuudha. Sapiraayiziin nan godhe yookiin immoo kennaa naa kennine jettee mana qomatte malee. Kennaa isa soosiin hin beekin tana dura naa kennaa turte yaa'u amma immoo si fuulduratti waan naa kennuu diddee isin jechuu diddee jaaladheetan malee waan biraati miti. Kanaaf kennaa isin kenniti. Ani jechuun nan bitas jechuudha. Wanni tokko bitellee akkana viidiyoo minamna waraabuun nan kennamu wala koo keessa jechuudha. Kennaa immoo Wanni ofeellee hojjedhu yookiin immoo argistee bakka akka amma hin jiranii obboleewwan keenya karaa deeman yookiin hiriyaa ofii bira deeman minamna viidiyoo waraaba. Anis nan deema garuu dhugaa dubbachuuf gini viidiyoo nan kennaman. Kaameraa iyyuu fuudhee ba'uu nan kennamu jechuudha kanatti. Egaa kana fakkaata. Egaa viidiyoon keenya viidiyoo isinitti hin eebbisinu laaloo nama uffaa waan ta'eef kanaaf viidiyoo akkoo lamni kaatu kaasu. Baay'ee tokko si galateeffadhaa hoggaa banaaf jiraadhu. Hojiiwwan jiraanna. Kanaaf sittaa baratu yeroo hundaa. Ayyee maarree kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya viidiyoon guyyaa kanatti dalagaa baay'ee hojjeta. Kanaaf viidiyoon namatti si dheeratti nama ifachiifti waan ta'eef kanaaf isinitti isin gabaabsinu. Oolmaa nagaa isinii haa ta'u, oolmaa jaalalaa, oolmaa kabajaa isiniif haa ta'u. Ijji gaanii walitti nu adeemitu isiniin jedha horaa bulaa deebanaa. Nagaa ta'a waaqayyo isin waliin haa ta'u. Jiraadha kaameraa goolaa. Ayyee galatoomaa gaa.